Baga nagaan gara boruufan tiibiitti deebitanii ammaarra ammoo wantoonni waliin laallu tiitoriyaalii kanarratti wantoonni waliin laallu maalidhaa? Akkamitti meenuu akka kireet gochuu dandeenyu isa darbe kana yeroo tokko tiitoriyaalii isa darberraa laaluu dandeessu paart 1 irraa kana akkamitti akka kireet gochuu dandeenye wantoota foormii akkamitti jenereet akka goonuu barsideetii salleetii cheekbooksiin assaayimentii keessan ture isa san hojjettan jedheen abdadhaa. Isa taanee jiru immoo maalidhaa? Amma wantoonni waliin laallu akkamitti meenuu jenereet goone weebsaayitii istaatikii ta'e tokko waliin hojjennaa jechuudha. Kanaaf na duukaa bu'aa warroonni sabskraayibiin goone immoo sabskraayib gochuun nu deeggaraa. Hanga dhuma tiitoriyaalii kanaatiif waan guddaa tokko hojjennee waliin hojjennaa jechuudha. Kanaaf na duukaa bu'aa yaa jalqaba dura sablaayinii keessan banadhaa. Isa kana ni banannaa. Sablaayini kan jedhu kan akkuma jirutti bannaa jechuudha. Inni kun akkuma jirutti haa taa'uuti. Indeeksi kan jedhu hoom kan jedhu immoo asitti kireet goonaa jechuudha. Fooldara kana bira dhufnee faayila kana bira dhufnee raayit kilik jennee new file home.html jennee seef goonaa faayila kana jechuudha. Faayila kana erga seef goonee booda HTML lumaan kaana ammallee HTML jennaanii sanaa booda meenuu creating jennaan jechuudha asirratti. Sanaa booda as dhufna kun istiraakcharii isaa waan dura laalleef nav kan jedhuun kaana nav jennee // goonee jalqaba duraa home jennaanii CSS dhaan meenuu akkatti jenereet goonu kireet goonu waliin hojjechaa deemna. Inni biraa about isa kan contact us isa biraa blog jennee kireet goona. Isa kana immoo interfees irratti argachuu barbaanna browzarii irratti ran gochuu barbaanna. Gara deeskitooppii deebina fooldara keenya double click goona home kan jedhu kan double click goona jechuudha. Kanaa booda isa kana fakkaatu argannaa jechuudha. Isa kana immoo maal goona gara meenuutti jijjiirra. CSS fayyadamnee gara meenuutti deebisna. Jalqaba duraa hojiin keenyarraa as dhufnee maal goona style jennaan. Style tokko kireet goona. Inni kun fakkeenyaaf naavii kanaaf ID haa kennuuti. ID is equal to nav haa jedhuuni. UL akkuma jirutti haa fudhannu. Jalqaba duraa UL jennee haa kaanu. UL kanaaf maaltu kennamaaf jalqaba duraa kalarii haa jijjiiru. Background kalarii. Background color black. Text kalarii text color jechuun color jechuudha. Color white haa godhu. Save ergan jedheeni booda refresh haa goonu. Kana fakkaataa jechuudha. Sanaa booda maal goona UL keenya kan isatti aanutti dabarra. UL li jennee isa keessa kan jiru display block jennaan save. Gaafa display block goonu waan akka ta'u ilaalla. Null ta'ee sanaa booda text decoration none jennaani san jechuun dootii akka biraan kaasuuf jechuudha. Inni biraa asitti dhufnee isa san gara horizontaalii gochuu barbaannaa jechuudha. Meenuu fakkeessuu barbaanna. Sanaaf maal goona? Isa san argachuuf display flex. Isa kana eessaaf kennina? Meenuu UL keessa jiru gaafa kenninu kana fakkaataa jechuudha. Isa kana maal goona? Block display block. Erga jenneeni booda kun blookii ta'a kun flexii ta'a jechuudha. Sitti dhufnee immoo display flex
refresh paddingii kennuufii qabna. Padding 10px from both. Save. Okay, this is good. Then let's make menu. To make that, isa some menu fakkeechuudhaaf href jennaan. Href is equal to maal jenne index.html kan jenne san keenyaa jechuudha. Index.html isa kana. Kanaa booda as dhufnee isa kana close goona home. Kanaafis href about.html. Kanaa booda keenya ni cufna. Kana yeroo tokko koppiyaa godhadhu iddoo kanattis paste godhu. Sanaa booda closing godha. Close goona. Sanaa booda kun contact taati. Contact.html taati. Tun immoo blog.html taati. Refresh goona. Amma yoo ilaaltan coloriin isaatii fi kan jalaa wal fudhate waan ta'eef maal goona? Isa style kenninaaf, colorii kenninaaf jechuudha. Sanaa booda maal jennaani? lia color erga jenne booda maal goona? White. Save. Colorii isaa white itti jijjiirree deebisnee jechuudha. Inni biraa isa kanaaf text decoration none. Jala sararu san keenya ilaaltan jala sararaa gaafa refresh godhu hin badaa jechuudha. Meenuu fakkeechumaaf akka meenuu fakkaatuuf kan itti fayyadamnudha. Eshi sanaa booda meenuu keenya kana akkam goona? Dhiifama yeroo tokko kun baay'ee na rakkishaara. Sanaa booda meenuu refresh gaafa goonu meenuu fakkaatee jechuudha. Inni biraa maal fayyadamna? Meenuu kana gaafan kana click godhu gara hoomitti na geessa. About taasii, contact taasii, peejiiwwan jiranitti akka nu geessu meenuu create gooneerraa jechuudha. Kanaa booda immoo meenuu jala maaltu jira isaan san waliin ilaalaa deemnaa. Na duuka bu'aa. Taansee dhiifama. Body keessa maaltu jira? H2 jennee welcome to baga nagaan jennaan. Baga nagaan gara barumsa HTML fi CSS dhuftan jennee save goone peejii kana ilaalla. Kanaa booda baay'ee bareedaa jechuudha. Sanaa booda peejii kana keessatti daatawwan jiran maalidha? Active record warra ta'an warroota jiran daatawwan jiran kan isa fakkaatu hojjechaa fi deemnaa jechuudha. Sanaa booda p jennee paragraafii kenninee fi /p peejii fakkeenyaaf wanni post gochuu barbaannu wayii jira. Isa san Google irraa fidadhuuti. Google jennee fakkeenyaaf iddoo tokko haa fiduuti. borufan.com jedhee isa daataa jiru kan borufan.com irraa fudhadhu. Word sample word jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin waan barraa'e asirraa fidee iddoo barbaadanii fudhachuu dandeessu. Isin namaaf saampliif asirraa fudhachuun barbaada. Kun gabaasa konkolaataa elektirikii Chaayinaa keessatti waan hojjetamaa jiru kan jedhu kan akka heedariitiif taafudhuuti. Kanaaf maal goona? As dhufnee H3 jedhee mata duree kanaan kennaa fi /H3 ergan jedhee booda description isaa kan ammoo paragraafii kanarra fideen kaa'aa jechuudha. Koppii godheen fidaara.
P V closing godha saving jedhaan sanaa booda page kee refresh goonu amma dhufne gaafa kana refresh goonu amma page tokko irratti baay'ee bal'ate kanaaf page kana maal gochuu qabna yookaan gara centeriitti yookaan gara tokkotti minimize gochaa deemna jechuudha isa san godhuudhaaf immoo page kanaaf maal jenna div class container jedhuun container as dhufee div konan cufaa jechuudha asitti div keenya hin cufna sanaa booda ishee tan immoo class jennaan class akkamitti fayyadamna dot fayyadamne container jenneeni max width kan jedhamu jira property max width property kan jedhamu 600 darbina px pixelii 600 ol akkan darbine ajajnaa jechuudha kanaaf pixelii 600 darbu jechuudha kun max width isaa yookaan div kolomanii fi root adda qoqqoodne isa kanaaf background kophaatti kennuu fi dandeenya fakkeenyaaf as dhufee color background color isa background keenyaaf ground color isaatiif ABCD EF jedhee waan kenneef amma background isa bifa kanaan naakaa jechuudha inni biraa isa kana erga keenyee booda daataa ta'an immoo isaan gara fakkeenyaaf 600 irraa gara 800 tolaa guddisuu 1200 waan ta'eef full screening isaa kana akkasitti nuuf kaa'uu jechuudha fakkeenyaaf jechoonni kun wal bira dhufan isa sana adda baasuudhaaf maal goona container jennee miti isa san as dhufnee P kan jedhu jira line height jennee 2 jenna or 3 haa jedhu 3 akkasuma qofa barreessi amma baay'ee gurguddate addaan siiqe 2 yoo 2 jennee bareeda fakkeenyaaf baay'ee bareeda jechuudha kun sanaa booda immoo gara qarqaraatti bu'aa waan ta'eef padding yaa kennuuf isa kanaaf padding 2px from both gara hundaa'u olis gadis 2px akka fudhatu fakkeenyaaf 6px yoo san nutti mul'ata waan ta'eef amma iddoo hundaa'u 6px nuuf baasee jira jechuudha kun yeroo kana fayyadamnu an ittiin dubbisnudha inni biraa immoo fakkeenyaaf baga nagaan dhuftan jedhee waan akkasii barreessine sanaa booda immoo image display gochuu barbaanna iddoo kanatti jechuudha asitti img jedha srs fakkeenyaaf kan duratti barreessine img slash jennee bird foldera image kana jechuun foldera img keessaa bird.gif bird.gif jennee height width isaa width 100% jedhu hundaamu or 800 px haa jennu heightiin immoo auto haa jedhu kana hogoonu refresh jenneen kana goone bifa kana nu qabataa jechuudha website kee bifa kana generate gochaa irra garuu imaging kun xiqqoo heightiin isaa waan guddateef for example 200 px refresh amma yeroo kana baay'ee bareedaa jechuudha kanaa booda isa taanee dhufu immoo maal goona isa kana gara centeriitti bunna fakkeenyaaf centerii gochuun barbaada yoon jedhee isa jiru kan maalin godha fakkeenyaaf container margin from all or margin 0 auto about not about auto haa jedhu auto 0px auto save tutorialii keenya itti fufna jalqaba irratti bakkuma dhaabne irraa amma immoo wanti barbaadu website keenya kana gara jidduutti siisuun barbaada siin garanaanis jechuudha isa san godhuudhaaf gara koodiitti deebina
Sublime text keenyatti deebine maal goona? Margin kan jedhamu jira. Margin isa gara olii kana semicoloniin cufuun qaba. Margin erga jennee 0px auto jennaan. Save godhee page keenya laallaa. Kanaafuu center irra nuuf fida. Width isaa immoo xiqqoo ishii hin xiqqaate waan ta'eef width isaa nan bal'isaa jechuudha isa kana. Kanaaf maaliin godhaa? 1000 haa godhu. Save. Erga jennee booda refresh goona peejicha keenya. Ammas hamma tokko fakkeenyaaf weebsaayitoota keenya yeroo hojjennu iddoowwan kanneen irratti beeksisoota garaagaraa akka nu baasu yeroo barbaannu haala kanaan hojjennaa jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitii tokko isinitti agarsiisa. Weebsaayitii borofan.com jedhamu /html. Amma iddoowwan kanatti maaliin barbaada? Beeksisa Google AdSense akka argatuufan deemaa jechuudha. Asirratti akkanaaf baasu fakkeenyaaf laalama. Iddoon kun iddoo duwwaadha. Isarratti immoo Google'n beeksisa isaa beeksifataa jechuudha fidee akka beeksifatuufani. Asittis iddoo duwwaadha. Google'n akka beeksifatuuf goonaa jechuudha. Nutis dhumarratti kaayyoon keenya weebsaayitii nuuf bu'aa buusu host erga goone booda bu'aa nuuf buusu isaan san asirraa argachaa deemna jechuudha. Asirrattis fakkeenyaaf iddoo kanattis akka beeksisa nu beeksifatu, iddoo kanattis akka beeksisa nu beeksifatu, kontentii keenya irratti immoo nuti waan barbaannu post gochaa deemnaa jechuudha. Kanaaf isa lammataa daballaa jechuudha. Amma immoo paragraafii lammaffaa argoon asiin dhufne. Kanaa booda konteenarii keenya erga kaawwanne booda P jennee paragraaf 2 jennee kaana. Sanaa booda H3 haa jedhuuni taayitilii haa kennuu fi /H3 jennee fakkeenyaaf poostii lammaffaa poostaa goon isuma taanee jiru kana keessa fakkeenyaaf as dhufnee blogger kan jettu kana biratti buune asumarraa fudhadha saampilii isaa. Kanaa booda how to start online business kan jedhu kana haalaalumee baatiriin keenya maaf saffisee fixataa kan jedhu kan yaalaallu. Diteelii koppii isaan fudhachuu barbaada. Baatiriin keenya maaliif saffisee chaarjarii fixataa? Isa kana immoo furmaanni isaa maalii kan jedhudha. Kun saampilii fudhachaa irraa seef goona. Sanaa booda diteelii isaa immoo asitti deebinee as dhufnaa jechuudha. Diteelii isaa kan yeroo tokko kanaaf hodhuuti. Sanaa booda paragraafiin kun iddoo kanaa ni balleessina. Asitti finnee paragraaf jennaan jechuudha. Kanaaf booda asitti barreessina seef. Mee amma gara weebsaayitii keenyatti haa deebinu. Weebsaayitiin keenya bifa kanaan qaba. Amma immoo weebsaayitii kana jalatti finnee imeejii tokko dispilii haa goonu. Imeejii isa biraa finnee dispilii goona asitti dhufnee. Imeejii dispilii gochuuf maal goona? Fakkeenyaaf mata duree gaditti imeejii tokko dispilii goonaa jechuudha. IMG SRS jennee maal jennaa? Asitti dhufnee IMG/bird jennee miti fooldara san keessa kan jiru isa duratti IMG/bird.gif jenna. Sanaan booda widizii 100% haa ta'uuti. Heeyitiin immoo isa kana mee heeyitii isaa 250 px haa jennu seef. Kanaa booda refresh goone ilaallame peejii keenya. Kanaa booda peejiin keenya kana fakkaata. Fakkeenyaaf peejii kanarraa immoo imeejii moobaayilii dafee chaarjarii fixatu kana haalaalame. Kana koppis raayit kilik goone save as jennee BBG/JPG dha. Fakkeenyaaf isa fuunee asaa galchinu. Isa kana idduma kana jijjiirraa jechuudha. bb.jpg jedha. Save jennee peejii keenyatti deebinee refresh goonaa jechuudha daataa keenya. Kanaa booda daataan keenya kana fakkaata. Fakkeenyaaf imeejii kanaaf boordarii isaa akkaataa isaa jijjiiruu barbaanna yoo ta'e bend amma tokko gara sarkiliitti jijjiirra yoo ta'e istaayil jennee asumatti kenninaaf. Boordar maal jedhamu? Boordar raadiyes 10px waan jedheena boordar raadiyesii keenya amma tokko naaf jijjiiraa jechuudha. Sheetan refresh dhiifama. Kanatti hombu yoo ilaaltan iddoo kana imeejii kana bend godhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf isa saniif immoo boordarii kanaaf immoo
border jenne style jenne border borderii kanaaf 2px jedhuni coloriin isaa 2px solid red keenyaaf red solid yoo jenneen daataa keenya kana nutti mul'ata jechuudha. Hamma borderii keenya imeejii keenya borderii kennin nutti argisiisaa jechuudha. Kun walumaa galatti websaayitii keenya haala kanaan hojjechaa deemna. Poostii keenya daddabalaa deemuu dandeenya jechuudha daataa. Meenuu keenya ammoo kanaaf maalidha? Meenuu keenya kan iddoo gara kanarra keenya finnee seentarii kanaatirra keenya sanaaf gara meenuutti deebinaa jechuudha. Fakkeenyaaf meenuu bira dhufnee naaf kan jedhu jira. Naaf isa kana ID kana fudhannee baana gara staayilii jechuudha. Isa kana bira dhufne asitti dhufnee viigoonee isuma kana kenninaafi isaafis isuma kana kenninaafi jechuudha. Isa kanaafis kanuma koppii goone yookaan amaloonni isaan ittiin qaban garagara waan ta'eef isumatti fuunee kenninaafi save jennaan. Kanaa booda daataa kana yoo refresh goone akka barbaannutti nuuf ta'a jechuudha. Kanaaf websaayitiin keenya bifa kana qabaataa jechuudha. Amma websaayitiin kun hamma tokko kalariin isaa background kalarii kana immoo jijjiiraa deemna yookaanif immoo isa biraa maal goona isa jiru kana konteenarii keenya kan awutoorraa maaliifi akkuma duratti meenuun gara olii taa'ee wiidizii keenya amma tokko daballaafi jechuudha. Isa kanaaf wiidiziin 1200 haa godhuuti 1200 kanallee 1000 kanas kalar kanas 1200 save. Erga akkas goonee booda websaayitiin keenya kana fakkaataa jechuudha. Bifa bareedaa ta'een qopheessinee jirraa jechuudha websaayitii keenya. Sanaa booda poostii jala kanatti amma tokko haa daballu. Isa sanaa booda immoo hoomii kan liinkii isaa olaaltan index.html dha. Abaawotaas, kontaaktaas, biloogii kan jedhu kan hundasaa biloogiin fakkeenyaaf isuma kanaa jechuudha. Biloogiin keenya kanuma fakkaataa. Tireeningii keenya immoo ittuma fufnaa. Isa attaanee dhufuun immoo websaayitii lammaffaa irratti isa amma jiru kanarraa kontantoota viidiyoo akkamitti aad gochuu akka dandeenyu websaayitii keenya irratti amma tokko ilaalaa deemna. Akkasuma immoo foonti saayiziiwwan paragraafota keenya akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu waliin ilaalaa deemna. Galatooma. Warroonni immoo chaanaalii keenya kana haaraa taata subscribe gochuun YouTube keenya deeggara akkasuma like share godha waliif qooda. Ittaansee immoo baga nagaan deebitan ittaansee maallallaarraa hovariiwwan kanniin kalaroota kanaa yeroo hovar goon akkatti jijjiiramu ilaalaa deemnaa jechuudha. Sanarratti maal goonaa isa jijjiiruudhaaf jennee or li jennee hovar sanaa booda background kalarii isaa maalaa goonu giriinaa goonu save jennee refresh goona peejii keenya. Gaafa hovar godhamu yoo ilaaltan hovariin isaa background kalariin isaa jijjiiramaa deemaa jechuudha. Akkasuma immoo font size isaa illee jijjiiruu dandeenya. Font size jijjiiramaa deema. Inni biraa asirratti yoo ilaalle font size isaa dabaluu dandeenya. 23px yoo hover goonu akka ol gurguddatee nutti mul'atu jechuudha. Hover goonam refresh haa godhuuti. Hover goon guddatee nutti mul'ata. Moor garuu websaayitii keenyaaf hin bareedu. Kanaaf 50px isa kanaaf jechuudha. Gaafa hover goonu achumatti zoom ta'a malee waan addaa nutti argisiisu jechuudha. Kun waan addaa tokko dabaluudha, fiicharii tokko dabaluudha. Inni biraa websaayitii kana kanuma irra deddeebinee poost gochuun websaayitii keenya staatikii ta'e tokko develop goonaa jechuudha walumaa galatti.
kun website. Kanaa booda paragraafii isa lammaffaa kan finnee galchina. P jennee koodii iddoo barbaannu finnee paste goone daataawwan jiran kan haala isaan jiraniin fakkeenyaaf diteelii laallaa jechuudha. Kun walumaa galatti websaayitii staatikii ta'e yeroo hojjechuuf itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf about us kan jedhu gaafa kilik goonu error fida. Isa saniif immoo maal goonaa peejii about us jedhu tokko kilik goonaa jechuudha. Faayil about .html kan jedhu faayila tokko create goonee enter jennaan. Sanaa booda html jennee enter jennee about us jennee sanaan booda maal goonaa isa home irratti hojjenne menu irratti hojjenne kan akkuma jirutti fudhannaa. Fakkeenyaaf staayilii isaatis akkuma jirutti fudhannaa copy goonaa. Cutting goonu copy goonaa. As dhufnee headii keessatti paste goonaa jechuudha staayiloota jiran. Ittaansnee naavii kan hundasaa copy godhannaa. Sanaa booda home bira dhufnee body keessatti paste goonee save goonee ilaallaa jechuudha daataa keenya. Amma gaafaan as dhufee about click godhu maaltu jira? Odeeffannoo kanaan argadhaa jechuudha. Ittaansnee immoo maal goonaa isa kan argachuudhaaf home keessa dhufnee container kan jedhu kan copy goona akkuma jirutti. Sanaa booda isa naavii gaditti paste goonaa. Div isaa hin cufnaa. Sanaa booda h2 jennaani about us page dha. Pagein kun akka ta'e itti himna. Page maalitirra akka jiru useriin keenya qaamni visitorii keenyaaf isa kana ni keenya. Sanaa booda akkas goone refresh goona. This is about us page dha. Isa san immoo underline gochuu barbaanna. Only u jechuun underline jechuudha. Underline goona jala sararraa jechuudha. Kun page about us page dha jechuudha. About us keessatti maal goona fakkeenyaaf isinis asirraa fudhachuu dandeessu. Borufan.com jennee isa gara gadii kanarraa fakkeenyaaf waas dhuftan about borufan jechuun maal akka ta'e asirraa argachuu dandeessu. Isinis immoo haaluma jiru saniin about us p jennee paste close p save goonaa jechuudha. Sanaa booda paragraafii kana bira dhufnee about us maal akka ta'e tokko isaa